Ashama harka fuunee maatii kaasuu akkam jirtan fayyaa keessa nagaa nuuf jirtu nuti nagaadha galata waaqaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechuu jaalanna egaa arras deebinee dhufnee jirra ammoo maal qabattee dhufee arras akkuma beekamu egaa mana lafa sinii finnaa yeroo baay'ee jechuudha arras akkuma argitan kan egaa lafa waldaati akkasuma immoo kan buqqeessaa jiru kan immoo kan mul'atu masarata jammarameeti jechuudha. Masarata jammarameeti kan irraa addirra bahee kana jechuudha. Innaa ganda koo tokkotti argama asfaaltitti baay'ee tokko dhiyaata jechuudha. Naannoon isaa asfaaltitti dhiyaata. Kanaaf kan masaranni lafaa bahee kanas deebisee argitanii ganda koo tokko bajjaajii bakka beeta kiristaanii Gabreelii warri beektan Gabreelitti dhiyaata jechuudha. Asuma asfaaltiin immoo Gabreelii gaditti asfaaltitti biyaansi daqiiqaa baay'ee fagaatu daqiiqaa 3 irra deemsisu jechuudha. Iddoo baay'ee bareedaa wayiiti. Akkasuma kinoo kan bakkuma horii itti tissan kana laftis hin gurguramaa manichis annoonni masaranni kan ba'e sin gurguramaa lachuu waldaa jechuudha. Waldaa sinin jedhu seera qabeessa seera qabaa kaartaa pilaanii qaba kinoo manneen buqqee isaaniitti ijaaramee jirus baay'ee babbareedaa kan ta'e warra waldaa fo'ate jechuudha. Innaa kana warroonni bitachuu barbaadan egaa gatiin isaattis akka manaatii miti. Innaa akkasii warroonni bitachuu barbaadan heloo jechuu bicha sin barbaachisa. Innaa bitattanii sin yoo barbaadan kan masaranni ba'e bargeeta inni bolokkeetti ammallee hin xumuramu kun ammoo iyyuu sin agaanis barbaadan mukaanis yeroo amma yeroo kana mukaan ijaarurra wanna bolokkeetti agaan ijaaruu wayya maaliif munni qorqorroon baay'ee waddadee munnis akkasuma munni takkittiin kuma meeqa jedhu 500 munni tokko xarbiin tokko 500 kanarra qurxeen bolokkeetti bitachuu wayya bolokkeettiin 65 fireen takka isaan ijaaruu wayyan jira egaa ifa siniin jira garuu dursa utaalloon naqamee mallee osoo kunuun irraan deemin addisiin natti dhufe kanaaf sagalee kii amma na cufee jirana kana siniin jira warroonni bitachuu barbaadan bal'aatu jiru kana wanna barbaadan immoo gara koomentii akkasuma baay'een keessa lakkoofsa keenya ni qabdu waan sin barbaachise naannaa asallaa akkasuma immoo egaa akkuma siniin jedhe magaalaa akka Sagurii akka Xiijoo Bokkojjii bakka barbaadanii nu gaafachuu ni dandeessu siniin jira hin argatta waan barbaadanii kanaaf sin immoo subscribe like nu jabeessai like namni baay'ee keessa ilaaltu garuu like gootanii innaa kanaaf egaa heloo jechuu bichaadha wanni biraa homtuu hin jiru baay'een keessa maatiin ergitanii garuu maatiin keessan baay'een hojiirra oolchan kun dhufeet birrii qabdii kenneet birrii egaa kaan balleessee qabdii san immoo naa deebisaa cikichigeedhaan rabbi waan baay'ee jira garuu sin egaa birrii keessan bakka tokkotti qabadda kaan irrattis soo ergitan birriin walitti nufu egaa namni gizee kana birrii jedhee badaa jira waan ta'eef namni birrii caalchise amma namaa miti namni wallaaluun hafee birrii ilaala kanaaf baay'ee keessa namni bitachuuf karoorfatanii birrii sin jalaa bade lakkoofsan qabu jechuudha. Sin garuu birriin hin jirti jettanii birriin asoo hin jirtu egaa warri abbaa manaattis haa ta'u egaa maattis haa ta'u baay'een birriin balleessa bakka walumaa galatti namni birrii jaalata gizee kana beektu namni nama isee birrii filachaa jira kanaaf egaa sin immoo qabeenya keessan walitti qabannaan wanna tokkorra bu'attanii fakkeenya lafa bitattanii deebisitanii gurguruu hin dandeessunna kana sin ijaa viidiyoo keenya like subscribe godhaa sin jaalanna egaa nu jajjabeessaa sin jennaa chaaw.